Kun Radio Afura Biyyati. Radio Afura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun Radio Afura Biyyati. Harka fuunee dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu kun Radio Afura Biyyaati. Namni seenaa isaa hin beekne akka bishaan gabatee keessaati. As yoo qaban as jallata, achi yoo qaban immoo achi jallata. Namni seenaa isaa beeku garuu waan keessa darbee waan beekuuf lafatti adeemaa jiru hin hubata. Seenaan sobaas daandii isaarraa isan kaachisu. Kaleessaa ofii beekuun hegeree ofiif murteessaadha. Falaafamaan Confucius jedhamu fuuldura kee tilmaamuudhaaf jedhe seenaa darbe qoradhu jecha jedhu dubbate. Kanaaf egaa qophiin keenya har'aa seenaa irratti xiyyeeffata. Dhimma Boykoot Beddellee waliin wal qabatee ka'ee seenaa darbe akka ilaalluuf nu dirqisiise. Akka ilaallu duwwaaf miti, akka barannuuf akkasumas akka xiinxalluuf carraa guddaa nu uumeera. Minilik eenyu? Amaaraaf maal godhe? Oromoo maal godhe? Seenaan calanqoof seenaan nanoolee fiikshiniidha moo dhugumaan waan seenaan ragaa ba'uufdha? Biyyattii sanaaf eenyudha keessummaan? Abbaan biyyaa'oo eenyu? Dhimmoota kanaaf kabiroos bal'inaan akka nu barsiisaniif hayyuu seenaa kan ta'an Profeesar Mahammad Hassan Yuunivarsiitii Atlaantaa Joorjiyaa irraati keessummaa keenya har'aa goonee qabannee dhiyaanneerra. Profeesar Mahammad raadiyoo Afura Biyyaa irratti yeroo dhiyaatan kun isa jalqabaa miti. Kana duras dhiyaatanii seenaa saba keenyaa irratti barumsa bal'aa nuuf kennaniiru. Waltajjii garaagaraa irrattis dhiyaatanii seenaa Oromoo isa haguugamee ture ifa baasuudhaan beekamu. Dhaggeeffattoonni keenya baay'een Profeesar Mahammadiin beeku jennee amanna. Kanaaf isaaniin isin beeksisuu irratti yeroo baay'ee hin balleessinu. Egaa kallattiidhaan gara gaaffiif deebii keenyaatti yeroo seennu yakka suukanneessaan mooticha Minilik Oromoof uummattoota kibbaa irratti raawwate namooti tokko tokko gochaa Minilik kana naazii waliin wal qixxeessanii ilaaluudhaan The African Hitler jedhanii isa waamu. Isaan kaan immoo tokkummaa Itoophiyaadhaaf jecha kan raawwatedha jedhu. Kanaaf jecha waraanni Minilik waraana qulqullaa'aaf eebbifamaa Qidduus Xoornatiidha jedhu. Bilisa baasaa Afrikaa xiqursaa'u jedhu. Gara laafessa ta'uusaa immoo wayitii dubbatan akka haadhaa masoodhaan immiyyee Minilik jedhanii waamuu isaaniirrayyuu Minilik nama Itoophiyaa qaroomsedha jedhu. Seenaan mooticha Minilikiin akkamitti yaadata? Mootichi Minilik dhugumaan gara laafessa moo kan Oromoo irratti jenosaayid raawwate akka Adolf Hitler gara jabeessa laata? Qaroomni Minilik Oromoodhaaf fide maali? Gaaffilee jedhan irratti ibsa nuuf kennuudhaan maree keenyaa nu jalqabu. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan nu waliin turtan isin affeerra. Amma gara ibsa Profeesar Mahammadittan isin dabarsa. Seenaa Minilik namni hedduun akka adda addaatti ilaalaa, akkuma haala isaanitti ilaalaa. Warri Minilik biyya tolcheef waan inni godhe cufaahu itti gammadanii, warri Minilik biyya isaanii balleeysee isaan cabse akkatti ilaalan qabanii. Tana deebisuuf maaliin jaaseeta warri keessaahuu namni Habashaa namni maantana saayikoolojii isaanii fudhate Minilik akka gaariitti ilaaluu dandahanii san bira dabranii warri biyya inni ummata kaan cabsee namni biyya isaanirraa yaanii biyya namaa keessa galanii namni itti facaasee oomishee qallabee taaksii isaanii kafalanii basically namarraa warri jiraatan Minilik akka haadhatti ilaalan. Immiyyee Minilik immiyyee jechuun afaan Amaaratti nadaran beeytaa haadha jechuu, haadha nama yaachiftu jechuu. Inni isaan nyaachise jechuu.
ummanni kun nyaatamaniiti isaan nyaachise jechuu. Warri akkasitti ilaalu warra benefitii sanirraa harkate jechuu. Gaafii ta'e deebisuuf Minilik ummata Oromooti maal godheef ummata Oromooti waan faayidaa taha waan isaan gama duraa deemsisaa waan isaan barsiisaa waan isaan horsiisaa waan isaan nama godhee akka namatti ilaalaman maal godheef angama kiyyaanin arku waan inni ummata Oromooti godhe maal ummata Oromoo godhe tun waa hedduu waan katabamee talafa jirtu tan masrajaan hedduun jiru kanuma isaan katabanii huyi takka siif ibsuuf ta duraati Minilik yogguu ummata Oromoo cabse lolli ummata Oromoo cabsulleen isa dura kaate isa immoo cabsee fite ummanni Oromoo mootummaan Oromoo namni hedduun kan ammaan tana irraanfatu ummanni Oromoo mootummaa hedduu qabaachuu turanii bara mootummaan hedduun Oromoo sun cuftunuuhuu takkaan caccabteeti ummanni keenya akka takkaa ummata mootummaan qabaatanitti ilaalamuu turan ummatuma akkanumatti calje'ee anaarkii keessa jiraatu akkas ilaalamuu turan jechuu. Mootummaa ummata keenya balleessuu qofa kan hin ta'in ummanni keenya bilisummaa akka dhabu ummanni tokko yogguu mootummaa ifii dhabe yogguu ifiin if bulchuu dadhabe bilisummaa dhaba ummanni tokko yogguu bilisummaa dhabe namummaan isaanii irrata namaa gaditti ilaalama ni tuffatama afaan isaa namummaan isaa aadaan isaa wahalleehu identitiin isaa cuftinuu ni tuffatamti tun waan nama keenya irra gaheemi irra geessee yeroo dheertu an waanin itti dhaladhee itti guddadhee beeta gaafaan anjoollee ture namni Oromoo maqaa Oromootuunu nama yaamanii afaan keenyaan katabuu hin danda'anii afaan keenyaan raadiyoonatti dubbachuu hin danda'anii afaan keenyaan barsiisuu hin danda'anii afaan keenya afaan akka afaan sheexanatti laalama ture namni keenya akka if jibbu identitii isaa jibbee afaan isaa jibbee aadaa isaa jibbee namummaa isaa jibbee nama biraa akka ta'u wanni godhame wahii jirti sambira dabaree Minilik ummata keenya eega cabse booda naftanyaa ummata keenyarra wataadara isaa ummata keenyarra qubachiise dachi ummata keenyarra isaan abbaa lafaa ta'an ummanni keenya dachi dhabdee ta'eeti isaan abbaa lafaa ta'an jechuu sambira dabranii guddaan miidhaan yeroo dheertuu turte ta'ammallee saayikolojiin nama keenya tokko isaan bahin ummanni keenya akka namaa gad ta'utti ilaalame akka naman tahin akka ummatan tahin ilaalaman maal jaaseeta gabra hiwat baay'ikadaan matsaafa tokko kan 1912 katabe afaan Amaara katabe maal jaaseeta habashni jechuun isaa Amaaraa fi Tigiree jechuun isaati ummata gaafa san gaalla nuun jedhani ummata gaallaa akka saree beeta kiristaana seentee saree masgida seentee akkas ilaalan jechuu akkana jaa kana nama isaaniiti kakatabe sareen beeta kiristaana seentee ni ari'an sareen masgida seentee ni ari'an ummanni keenya akka sareetti ilaalamuu ture jechuu ni tuffatama ture jechuu namaa gad ture jechuu tun guddoon maal gaatan moohamanii cabanii namni irra qubatee namummaa isaa irraanfatee if tuffatee naman tahin akka ta'u ummanni keenya akka identitii isaa jibbee
iftuffatee identity biraa tan qabne amantii ifirratti akkan qabaanne afaan isatti aadaa isatti karma tokkotti illee amantii kan qabaanne ni godhame akka iftuffatu sanirraa haaseeti laal ummanni tokko yoo ifiif kabajuu baate namni naman kabaju addunyaa tanarratti ummanni tokko mataa ol qabatee ifiin boonee afaan isaatiin aadaa isaatiin identity isaatiin yogguu boone namni ni kabaja namni yogguu iftuffate namni kunis xiqqaa guddaan nama tuffata haalli ummanni keenya keessa ture yeroo dheertuu haala badaa waan taate jecha kana cufaa ummata keenya raawwanni gahee cabuu isaaniiti jechuu kiyyi. Sistema Minilik dhaabe isatti aananii Haile Sillaaseen Kattaanus sistemni sun Oromoon akka rakkatu namaa gad akka ta'u identity isaa akka jibbu kanneen beekaa deddeebisee himu afaan isaa akka dhiisu sanbira dabree aadaa nama biraa tahee fudhatee akka nama biratti akka islaalu waan hin godhin hin jirtu laal obboleessa kiyyata akkasii himuuf gaafaan an elementary school keessa baruu ture high school keessa baruu ture biyya sanitti illee barsiisuun ture takkaa guyyaa tokko akka ijoolleetti akka tamaaritti waan Oromoo waan gaarii takkaa dhagaheen beeku. Personality tiyyaatiin sitti himaa beektaa yogguun elementary school ture yogguun 9th grade 10th grade ture yogguu seenaa Itoophiyaa barru guyyaa tokko yoggu takka gaarummaan ummata Oromoo ummata jabaa kabajamaa nama tahuu yoggu takka ummata namaa gad ta'e akkasumatti presenti ta'a jechuu tummaal nama keenya keessatti uumte namni keenya akka if jibbu akka if tuffatu akka namaa gaditti if laalu akkas nama goote sistemni Minilik uumegaa keessatti aananii kan itti fufaniin ummanni keenya haala kana keessatti akka hafu godhan jechuu kiyya akkanatti yoo laalle namaaf galti Minilik akkamitti laalanii gocha inni godhe namni du'uu qofa kan hin tahin ka du'e dhiisi ka jiruun du'e namni haalli namni keenya keessa ture sun haala hedduu badaat miidhama cimaa ummata keenya irra gahe psychologically namni keenya akka miidhamu if tuffatee namaa gaditti kalaalamu akkas ta'e jechuu. Gaariidha Professor Muhammad. Qondaaltichi mootummaa dargii duraanii namichi maqaan isaa Takilee Shaaw jedhamu wayitii dubbatu Oromoon seenaa hin beeku jedhee arrabas darba harka muraa fi harma muraan anoolee waan jedhamu hin jiru Oromoorra anooleetti dhumiinsi qaqqabe hin jiru seenaan anoolee kan madde fiikshinii yookiin asoosama Tasfaayee Gabra'aab Burqaa Zimmixaa jedhamu irraati malee addunyaa kana irra seenaan sanyii duguuggaa anooleef calanqoo galmeesse hin jiru jedha Professor Muhammad. Guunginsi sanyii yookiin genocide mooticha Itoophiyaa duraanii Minilikiin Oromoof ummatoota kibbaa irratti raawwate fiikshinii yookiin qoosaadha moo seenaa dhugaati? Seenaan waa'ee gocha kanaa maal galmeesse? Oromoon ummata seenaa isaa hin beekne? Tun gaafii hedduu ammaas deebisee ilaalee cufaahu deebisuun si ilaala. Ta duraati ummanni tokko ka seenaa isaa hin beekne hin jiru. Ummanni tokko ka seenaa hin qabne. Ummanni tokko seenaan qabu yogguu jedhan ummanni tokko hin jiraanne jechuu bara. Seenaa jechuun akka ummanni tokko itti jiraatu akka ifi
والقبيسة في إفبلشة في أومشته إقتصادي إساق بعته نجاي عنجرات شودن ده سنة يشون وعنجرين ينامات هما قرته ومن توكو سنان كابو يشون ومن سون هنجران يشون تون تفي خيسا ولا خيسا إخاتي سنان بيخان يوجان نمو سنا إسان نبيخا أمو سنان أورمو أكبد قدامي namni keenya seenaa isaanii kan barre akkuma reefu jeetti waa takkallee waan Oromoo wanni gaarii wanni mana qaraatitti barsiifamaa hin turre amma jiraatun beeku gaafa nan tamaarii ture hin turre namni tokko yogguu magaalaa keessa jiraatee afaan alagaa fudhatee mana qaraatii keessatti dirqitti fudhachuu kan qabu wanni dhagahu cuftunuuhu wahuma isa jibbisiiftu guutaate seenaa san dagachuu qaba irraa fagaachuu barbaada ifdhoysuu barbaada waa meeqa tahuutu jira san malee seenaa isaaniin beekaniin sun ilmaahu fikshiini ummanni tokko seenaa isaanii ni beekanii ni qabaatanii ta anole mo wanne anole jamtu harmumuraan harka jiraan hin turre tajettu namni kana jee haasa'u seenuma Itoophiyaatu hin dubbifne jechuu hin beekan jechuu bar waan Takla Sillaaseen kataabiin Minilik katabe waan Asma Gorgis የጋላ ታሪክና የሸዋ ሂስትሪ ጀዴ ከን inni katabe namni kana dubbisin sambire dabre namni faransaay namni guusan miniliki wajji ture namni loltu isaati wajji ture waamee qabarba kataba waan kanarratti harmuraan aanolee akka gaaritti katabamtee jirti yaadaan sii qaba gorsaan sii qaba Dr. Abbas magaalaa Torontoo keessa jira amma matsaafa tokko baaseeti jira matsaafni isaa deemu kana baha waan annoolee kanarratti chaaftara guddaa qaba waan in keessa beeku jecha isa invite godhiiti interview godhi tanumarratti ummata keenya annoolee irratti gahee irratti isa gaafadhu akka gaaritti keessa si ibsaa akka gaaritti keessa beekaa gabaabdutti gaata annooleetti dubartiin harmi muramuun ilmi namaa harki muramuun annoolee qofaa miti baran dhiirti namni harki muramuun calanqottis miilli muramuun calanqottis namni lafaa kaaseetti miti beeyta kan kana haasa'uuf waan katabamee yeroo san jira ka seenaa keessatti namni maantanaas abbootirraa dhagahee haasawan takka tan namni dhagatu Oromoo qofaa miti beeyta kan harkee ciramee taarmallee bakka biraan beeku taannoolee tan akka gaaritti harmi ciramee waan konfarmi tahee katabamee lafa jiraati gaafa xaaliyaanii fi minilik wallolan yogguu minilik wataadara xaaliyaan moohu nama faranjiitiis hedduu loltuun xaaliyaan zamana san hedduun isaanii ummata Eertiraatii beeyta ummata Eertiraa achitti qabame nama hedduu kan irraa harka muran agartee harka muraan nama terrorize godhuuf waan godhan jechuu kiyya tun hin turre tun fikshiini waan amma uumame namni jiru takka seenaa dabreessan akka namni hin beekne godhu talamaddiiti yoo wallaalcharraa waan ka'e moslaakilii wallaalchallee natti hin fakkaattu laal ilmi namaa seenaa wanni baruuf wanni dabarte sun dabarte hin deebitu ammoo wanni kasii sun akkan deebine deebitee ummatarra akkan geenye godhuuf tun hin taane jaanii yoo maantana sun fikshiini waan
nama burqaa zimmitaa katabeetu kana fide gurbaan burqaa zimmitaa katabe bara waan jirarraa hidubbiseeti mataa isaa keessaa uumeetii miti waan katabamee lafa jira waan faranjiin katabde waan namni habashaa yeroo san keessatti katabani kana jecha tun waan nama wallolchiisuu miti ammoo namni tokko waan fedhe diduu danda'a tun hin taane dhugaas bara kijiba jechuu danda'anii dhuguma jirtu tana kijiba jaanii kijiba godhanii dhiheessuu danda'anii ammoo ultimately wanni nama baasa dhugaa fudhatanii taate wanni sun akkan taane akkattin deebine barnoota irraa harkatanii deemuu barbaachisa malee lakkii sun hin taane jedhanii dachiidhiituu ni barbaachisan natti hin fakkaatu. Baay'ee gaariidha Profeesar Mahammad. Genocide Adolf Hitler warra jiru irratti raawwate seenaan akkamitti yaadata dhuma lola addunyaa lammaffaa booddee Europe keessatti keessumaayuu Jarmanii fi Austria keessatti maaltu tahee sanyii duguuggaa Oromoof ummatoota kibbaa irratti mooticha Minilikiin raawwate yoo seenaan akkamiin madaala? Hitler ummata jiru qofa fixuu kan hin tahin nama Aryan race yani warri Nazi Aryan race superior race master race waan akkasiisan qabaachuu turan garte namni san hin tahin gosa hedduu balleessuu barbaadanii turanii juu qofa kan hin tahin gypsies warra Roomaan warra gypsy jaaniin Jehovah Witness nama communisti nama dammaqinsa qabu nama meeqa kan fitan badiin Hitler godhe ta wasana takkallee hin qabne German keessa godhe Hitler Germanii fi Austria walitti unite godheeti maqaa ummata Germaniin lola addunyaa kalamaddii kaasee namni hedduun akka dhumu godhe tasaniigaa seenaa addunyaa keessa jirti ummanni Jarmanilleen badii guddaa tahuu baranii sanirraa dhiifama gaafatanii badiin taate jaanii compensation illee kafalaniif ummata juufaaf barnoota irraa fudhataniiti Jarman Hitlerii kana godhe this is a crime against humanity jaanii dhiifama gaafatanii compensation kennan jechuu kiyya ka ummata ka lola Minilik yogguu lola oofu yogguu ummata keenya cabsu nama hedduu ka dhume horii hedduu kabade ummata keenya qofaa miti beekta akkuma atuu jette warra kibbaa nama hedduu ka dhume warra walaayitaa nama wasana hin qabne nama faransaayii ka guusan achi Minilik bira ture wanni inni barreesse ajaa'iba jetta san bira dabre kafaa keessatti awraajjaa kafaa san keessatti kafichoo yogguu cabsan nama hanqan qabne achi keessatti dhume kaan akka gabratti gurgurame akka katabbiin takka takka agarsiiftutti ummanni kafaa yoo xiqqaatte waan sadii yoo xiqqaatte waan sardi waan haafittu ka isaa dhume janiiti warri guusan jiru katabamee jiru jechuu tun realitii gaafa san turte lolli Minilik godhe eebbifama lola maarreeti janii warri haasawan lolli tokkolleen eebbifamaan hin jiru lolli eebbifama jedhee dubbatamuu danda'u lola namni bilisummaa namni gabra tahee nama jalatti bulu namni kolonii tahee nama jalatti bulu namni bilisummaa ibbaasu qabsoo godhansanii
san qofaatu lola haqaati je'ee laalama malee lola ifi namarratti oofanii nama balleeysanii nama cabsanii lolli kun lola eebbifamaa jechuun tuffuma nama ummata cabeessanii qaban nama agarsiifti jechuudha. Hanqam takka waggaa 120 booda odoo madaan sunuun fayyin deebisanii san gubbarraan yogguu ammaan tana kanaan nama lallaban karaa aadattis namni akkamitti yaadaa namni akkamitti hojii jiraata beektaa hegereen biyya sanitti namni nagayaan wal kabajee hojii jiraachuu sisteema cufaafuu tolu jalatti ammoo namni yoo kan wal kabaju taate waan akkanaa kana hin oofu jechuuhi. Sirriidha. Oromiyaa keessatti naannoo Arsiisiidhaan yaadannoo harma muraa fi harka muraa Anoolee akka dhaabbatu ta'uu isaa irraa kan ka'e kun Oromoof Amaara walitti buusuuf kan tahe gochaa wayyaaneeti jechuudhaan dura taa'aa yoo dhaabbata Mooresh jedhamu sanaaf obbo Taklee Yeshaaw mormii dhageessisaa jiru. Addunyaa kanarratti siidaan akka yaadannoo seenaatti historical significance qabaachuu isaatiin beekama moo ummata walitti buusuun beekama akka jedhudha gaaffiin koo. Isumatti aansee biyya sanyii duguuginsi keessatti raawwate yookiin Holocaust Memorial dhaabuun seenaa keessatti hin beekamu moo Oromootu seenaa addunyaa kanarraa adda waan ta'e waan addaa jalqabe Profeesar? Waan addaa waa takkallee waan jalqabeen qabu waan addunyaa tana gubbarra jiraati. Waan badduu namarra gahe siidaa dhaabanii akka namni yaadatu godhuun seenuma addunyaa keessattuu waan beekame beektaa. Biyyammaan tana wal taatee bakka takka jirtu amma biyya Ingiliz fakkiin sii kenna gaafa ummanni Ingiliz Scotland irratti lola godhan lola cimaa gaafa Scottishitti cabe istaachuu sanii akka waan biratti ilaalan ammallee akka madda nationalism isaanitti ilaalan jechuu. Badii geesse waan namarra gahee yaadachuun seenaa jechuun kana jechuun kana godhuun dirqama yoon kun godhamuu baate namni badeessuun irraanfameeti odoon seenaan yogguu takka isa yaadan generation ammaan tana jirtu waa takkallee badii duraan turte san irraa kan hin barre dabra jechuu. Sanii jecha siidaa akkanaa kana dhaabuun bakkuma jirtu cufattu Oromiyaa qofa keessa kan hin ta'in biyya biraatittis dhaabuun ni barbaachisa. Anoolee siidaa dhaabuun hangama kiyyaan waan hedduu nama gammachiisaati. Sanbira dabaranii calanqottis bakka birattis bakka lafeen ummata keenyaa facaatetti dhiigni ummata keenyaatti faca'etti yoo bakka eeriyaa lafeen ummata biraatti facaatettis bakka lafeen Habashaatti facaate yoo jiraatettis achittis siidaa ijaaruun ni barbaachisa jechuu yaadannoof. Siidaa ijaaruun waldiddaa Amaaraa fi Oromoo jidduutti uuma jechuun seenaa dabarte san dagachuu jechuu. Wanni nama wal dichisiisa, wanni nama wal afaan garagalcha. Namni ummanni Amaaraatii fi ummanni Oromoo yeroo dheertuu wal maddii wajji turan, yeroo dheertuu wajji turan namni yoo wal kabaje yoo tokko tuffachuu dhiisee akka namatti kan nama laalu taate sisteema isaanii tolu wajji jiraachuu danda'an. Ammoo siidaan nama jidduutti ummata jidduutti rakkoo uumaa wal jibbisiisa jechuun fikshinii duraanaaf jette san an akkasitti ilaala. Nama wanni wal lolchiisaa siidaa miti beektaa. Dhugarraa fagaachuu ammaan tanaas waan namarra gahe hammallee gahaa jiru sensitive ta'uu dhiisanii akkuma duratti sanitti deemna jedhanii namni yoo hayyaadu taate sani rakkoota fiddu. Haqa namaa eeguu dhabu rakkoo nama jidduutti fiddu. Konfliktii taa'uumtu jechuu kiyyi.
akkuma durattitti yaannee akkuma durattitti akka feenetti uummata kana tuffannee akka feene goona sun gar tokkollee nama hin geessitu namni dammaquu nama barbaachisa har'aan tana uummanni keenya dammaqee jira uummata dammaqee duuba deebisuun hin danda'amtu sanirra karaa kamiini namni nagayaan wal dandahee kabajee jiraachuu danda'a yoo akkasi yaadamfaa malee arraba wanni mul'achuu danda'a hin jirtu beeyta ana immoo gama kiyyaa yeroo takka takka odoo nu arrabsanii hedduun fedha maaliifin fedha seeta namni keenya akka dammaquu godha namni keenya baruu qaba saayikoolojii uummata kanaa akkatti isaan yaadan gartee akkaan naagaltutti warri biyya keessa jiru ummata ala jiru immigiree jiru kanarra hedduu fuula dura deeme jechuun dhagaa biyya dhaqeen beeku biyya keessatti namni realitii accept godhee arraan kana uummanni keenya akka arraban fudhanne akka tuffiin fudhanne waan dirree jiraate gartee yoo abbaan ifirra lolee malee namni wanta hin jiru uummanni keenya ifirra lola kanaa jecha gabaabdutti gaa siidaa miti wanni nama wallolchiisa wanni nama wallolchiisa haqa namaa eeguu dhabu nama namaa gaditti ilaalanii nama tuffachuu akkuma dur ummata tuffannee namaa gaditti ilaalla jechuutti meentaalitii akkasii san yoo qabaatan sani rakkoo ta'uumtu jechuu kiyya gabaabdutti. Baay'ee gaariidha Profeesar Mahammed. Baatii darbe keessa wallisaan afaan Amaaraa maqaan isaa Teediroos Kaasaahun jedhamu kubbaaniyyaa Dutch Heineken waliin kontiraataa mallatteessuudhaan Oromiyaa keessa naannoo sirbuuf waltajjiin qixaawee ture wallisaan kun mooticha Minilikiin bilisa baasaa Afrikaa Xiqursa'u jedhee osoo waama. Otoo milkaa'eera taheeti ganda Oromoo tokko tokkorra naannawee sirbuuf sagantaan isaa kan eegalu Calanqoo Caliirraa bakka owwaala gootawwan Oromoo kumaatamni boqotanirraa maayilii yookiin kiiloomeetira muraasa fagaattee kan argamtu Dirreedhawaarraa ture. Haalli tuffiin akkasii irraa Oromoo maal hubata? Gochaan akkasii Oromoo tuttuqanii kakaasuu hin fakkaatu Profeesar? Teedii afroo tana an takka akka ayyaanaa taatee muuziqaa isaa dhagaheen beeku maqaa isaa immoo namni yogguu dubbatu nin dhagaha akka laalcha kiyyatti nama bizinesaa na fakkaatti nama naturally a singer money making waan akkasiisan nama yaadu na fakkaatti ummata Minilik jaalatu hafaarsu isaan gammachiisuuf yoo atti amanees ni taha inni waan fedhe jiru namni keenya taniin amma dura deddeebisee jee wanni Minilik sisteemni inni jaare wanni ummata keenya irraan godhe ummanni keenya arrallee rakkoo san jalaan baane sanii fi arraan tanallee namni keenya gatamaa jira hidhamaa jira biyyarraa bahaa jira dachirraa buqqa'aa jira gartee sisteema waan bilisummaa ummanni keenya dhabee namaa gad tahee caccabee jecha arraan tana easily namuu tuffatee warri arraan tana biyya bulchuus ummata keenya tuffatanii laaftutti ummata keenya lafarraa haasan jechuu ummata dadhaba jaanii waan namni keenya jabina hin qabne tana inni deddeemee isa faarsee namni keenya hawaa beeku hawaa bare yoo tana dhagahee wanta kan juu taate gaa hin dammayne jechuu an akkasumatti ilaala hin dammayne jechuu nama si arrabsu nama si tuffatu nama gad si godhe si gubbaa dhaabbatee nama faarsu yoo san dhaabbatanii dhagahanii hawwanta jedhan taate hin dammayne jechuu wallaalcha na fakkaatti gama kiyyaan an akkaan arkutti san bira dabranii biyyakka Anoolee biyyakka Eeriyaakka Calanqoofaa dhaqanii seenuma duraan turte sanuma
odoo namni akka irraanfatullee godhanii silaa karaa biraatiini tan amma isaan silaa godhuu yaadantuun akkuma namni irraanfanneehu amma seenaan irraanfatamuu hin qabdu wanni irraanfatamuu hin qabneef hijaaf kan hin ta'in obboleessa kiyya matatti naa qabadhu namninis akkatti beekuu qaba seenaan namni barnoota irraa harkatee maaltu tahe maaliif taate wanni akkasii sun akkan deebine yoo san tahuu baatte amma garagaltee deebiti gartee yoo mata qabatan saniifi kana mata qabatanii gaagabaabdutti waan ummata keenya baasa waan ummata keenyaati tola waan garagalchee sammuu teenya gannama cabsaa namni baree irraa ifeeguu qabana fakkaatti gama kiyyaan. Yeah, baay'een Professor Mohammed waraana mooticha Minilik keessa Oromooti keessa jiru jechuudhaan yoo itti gaafatamni jiraate Oromoon illee kana keessaa qooda qabaa warra jedhaniif deebiin maaltu jira Professor Mohammed? Atun gaafii hedduu gaarii fi beektaa. Yogguu Minilik biyya cabsu nama Oromootu keessa jira jaan san dhugaa beektaa laal namni Oromoo keessa jiraachuu qofa kan hin ta'in namni Guraageetiis namni adda addaa bar keessa jira laal yogguu ati mootii taate nama biraa koofti gooteeti hojjarra oolfatta. Fakkii takkaan sii kenna Ingiliz biyya Hindii ummata miliyoona 300 wataadara 30 bituu ture wataadara Hindiiti ka Miniliki ka British loluu ture yogguu British China invade gootu khalolee mootum wataadara China khamoo'e biyya barmatti East Africatti sambira dabranii gaafa Teewodiroos dippiloomaataatii fi missionarii British hidhe dhufanii warri Teewodiroos mootummaa isaa warri balleeyse 90% wataadara Hindiiti jechuu Hindiin waan godhan kana cufaaf responsibility qaba no ummanni tokko yogguu cabe yogguu qabame imperialism ummata qaban kana meeshaa isaanii godhatanii beektaa yogguu mootummaa taatee ummata tokko qabdeeti akka feete goota jechuu kiyya ajajetta haan danta'an bitta tanaa jecha isaanis itti gaafatama qabaa tajettu sun uumama addunyaa irratti hin dhagaaminii huyi itti gaafatama qabu warra mootummaa san qabu warra mootummaa saniin deemu namni kun dirqiin kun danta'an bitamee namni caphee namni colonized ta'e kontroola ifii jalan jiru tanaa jecha isaanis itti gaafatama qabata jettu takka seenaa addunyaa wallaalcherra talamaddiitii dhiphisanii ilaaluu yoo adeemtee tuffuma qaban akkuma namni keenya wataaddarri Oromootis keessa jira tufumaatu responsibility qaba jechuu takkasii sun hin jirtu ka responsibility qabu laal yogguu Adolf Hitler Awurooppaa invade godhee ummata hedduu kan inni recruit godhee bar ka adda addaa ummanni inni recruit godhe sun responsibility isaanii miti ka qabu Nazi party responsibility ka qabu akkasitti ilaalamu qaba jechuu kiyya gabaabdutti. Baay'ee gaariidha. Gareen tokko fi paartileen tokkummaa Itoophiyaaf dhaabbanne jedhan waggaa 100ffaa mooticha Minilik kabajuuf yaalii godhaniiru. Yoo kabajaan akkasii gartee Adolf Hitleriif hin ayyamamu tahe harcaatuun warra Minilik Finfinnee keessatti akka isaan kana hin goone Oromoon mormuudhaaf mirga ittiin qabu Professor.
ummanni tokko yoo ni kabanye jaan haqa namaa eeguun hedduu gaarii beekta ni kabanye yoo jaan kabajachuu danda'an kun ammoo kan kabajenne jiru dirqamee san godhuun qabu jechuu fardiin takka guddoon takka namni baruu barbaachisa maaliif kabajan amma eeysaahi kaate maaliif kaate purpose isii maali namni keenya kana baruu nama barbaachisaa bar maali wanni yaada kana duuba jira maaliif kaate ammaan tana kabajuu qabna sayettu tana jecha yoo namni ni kabajanna jee maal kabajachuu danda'ani ammoo namni keenya dubbiin galteef bare sababa sanitti minilik ummata keenya cabsutti waan ummata keenyarra gahe kan ammaan tanallee keessaan bahin tan namni keenya keessa jiru haala namni keenya keessa jiru namni beeku tana maddi dhaabbatanatti hin fakkaatu gama kiyyaan raayitii namaa eeganii namni immoo baree dantaa isaatiis baruu qaba jechuu kiyya. Gaaffiin koo yoo namooti genocide raawwatan kabajaaf ulfina akkasii Awurooppaa keessatti sanyiin akka naaziifaa hin argatan yoo ta'e Itoophiyaa keessatti namtichi uummattoota kibbaa fi Oromoo sanyii Oromoo lafarraa duguuge kabajaa akkasii akka inni argatu akkumaan hiyyamamaa fi seedudha gaaffiin koo Profeesar. Naa galtee beeyta akkamitti hayyamumaa kan hin tahin uummataatu warri isa fedhu warri miyyee minilik jiru ka guyyaa dhibba isaa yoo ni kabajenna jaan taate akkana fakkaatutti laalchi kiyyaan sii himaa bara haqa namaa eeguu nama barbaachise jechuu ammoo namni keenya namni Oromoo namni Saawuzii yoo dubbiin isaanii galte tanarraa qooda fudhata an akkasitti naa galte namni qoodarraa fudhata khawallaalchaan irraa fudhatu waan biraate khawallaalcha malee irraa fudhatu immoo odoon beekuu irraa fudhatu sun namni hanqam takka dammaqinsa dhabaa hanqam takka rakkoo ummata keenya irra gahe hammallee irra jiru hegeree ummata keenyallee akka laala an sanit tan agarsiisu. Baay'ee gaariidha Profeesar. Namtichi ani bakka bu'aa Amaaraati jedhu Taklee Shaw sun jechuu kooti Oromooti bara 1550 eegalee qarqara galaana Indian Ocean irraati bakkahanii Itoophiyaa qubatan malee biyyi kun kan isaanii miti jechuudhaan yoo gaaffiin abbaa biyyummaa dhufee akka isaan bakka dhufanitti deebi'an goona jechuudhaan Oromoo abaara tuffiisaallee mul'isa. Oromiyaan fiikshiniidha malee biyya dhugaa miti jechuudhaan irra deddeebi'ee haasa'a Profeesar Mahammad ummati Oromoo biyya amma keessa jiruuf keessummaadha. Ummanni Oromoo biyya amma keessa jiru kana keessummaatu hedduu gaaffii gaarii beekta. Seenaa Habashaa keessatti gizee meeqa waan jaan laal ummanni Oromoo madditii isaanii ummata Kuush ta duraatii taniin sinjuu qarqara Indian Ocean irraa dhufan jettu sun it's a fiction warra Madagascar irraa dhufan jira warra Hind irraa dhufan jira warra even Gaul Faransaay keessarraa dhufan warra jira these are all fiction ta dhugaan qabne ummanni Oromoo madditii isaanii Kuush keessa ummanni dhugumatti indigenous biyya san keessatti warra dhugumatti biyya san keessaa madde ja'an keessaa tokko ummanni Oromoo bitti keessa jiraatan biyya isaaniiti 16th century keessa tan ammaan tana isaan oofantun movementiin populationii 16th century keessa ture tun ammoo population movement
waan yoggutakka taa'ee hin jiru bar ummanni tokko bakka takka irraa sossooha gara biraa alaan dhufne biyya keessa sossoo fi alaa dhufuun hedduu adda adda tokko ummanni Oromoo Keeniyaa irraa dhufe jaa Somaaliyaa irraa dhufe jaa kun alarraa dhufe jaa wallaalcherraa ummanni Oromoo Itoophiyaa malee bakka takka illee dhufne biyya keessa jiru tana keessa jiraata. Lal population movement yoon fakkii sii kenne seenaa Itoophiyaa keessatti endless continuous lal fakkii takkaan sii kenna 1888 hanga 1891 yoggaa sadii jechuu yoggaa sadeen san keessatti nama faranjii ka magaalaa Harar keessa ture Minilik 1887 Harar cabsee magaalaa san kan qabate ummata keenyaas eeriyaa san jiru cufaa kan qabate yoggaa sadii keessatti namni humni 300 biyya Habasharraa biyya Shawaa Gondar Gojam Tigray Wallorraa namni humni 300 dhufee biyya Harar jettu tana keessa qubate tun maal sigarsiifti seeta movement of population ummanni yoggayyuu bakka takka intaa'u move godha tokkolleen ummanni tokko bakka takka zalaalam hin taa'u jechuu kiyya ummanni Oromoo handuraan isaa Itoophiyaa period nama ummata alarraa dhufee miti odoo alarrallee dhufan ja'anii laal hanqamte akka namni yaadaan duuba jiraata odoo tan isaan yoggaa 500 han dhufanii tanaa jecha lafan qaban ja'an laal tunuu hanqamte akka haqa namaa akkan eeyne si garsiifti ummanni tokko biyya takka keessa yoggaa 500 ture biyya abbaa biyyaatii miti abbaa lafaatii miti jechuun tun arraba gadiiti tuffuma duraan namaa qaban hanqamte akka namaa qaban san sigarsiifti gartee lafeetti jibbansa ummata keenyaa qaban sodaa sigarsiiftii beeyta ummata kana akkana jenneeti baareessinee wanta goona arraan tana zaabooda maxaafa tokkoon dubbisuu ture beeyta waan macaa tuulama irratti rarra'aati Sahalu Dafae Jani, the Jazmash Sahalu Dafae, Arsi Gavasan province Jani, Achibul Chuture, Yogu Terrorati, Walgahi Machatu Lamagotu, Alaya Khatabeti, Isin Beatite, Kenya asirraa maal qabdan jee warra macaatu lama qopheesse itti ergee beeyta tun maal gaa wanni namtichi amma maqaa dhooyte kana maqaa namallee dha'uu hin barbaadu wanni inni dubbatu waan maayindiseetii isaanii keessa ture gartee takka ummanni keenya hedduu ummanni kun yoo organized tahee jabaatee dammaqan nuti fiicharan qabnu tayyattuu mataa keessa jira garte sodaas ni qabane sanirraa takaate kun ummanni ummata keessum abbaa biyyaatii miti tayyattu san gabaabdutti gaa tuffii tana ifirraa dhorku afaanin miti ummata keenya ummanni keenya yoo organized ta'e reefuun tana duraan jee beeyta ummanni dadhabaan yoggayyuu ni tuffatama yogguu ati dadhabaa taate yogguu ati addaan facaate yogguu ati dantaate hin beeyne yogguu ati namummaa kee hin beeyne xiqqaa guddaatu si tuffata gartee sun tuffii ummata keenya agarsiifti yoo ummanni keenya bakka jirutti dammaqee if baree karaa politikattillee wal ta'uu baatu karaa identity Oromoo karaa isteetii Oromoo irratti yoo wal tahe ummanni keenya yoo jabaatee namummaa isaa agarsiise wanni namni tokko haasootuun tun abjuu taateeti hafte akkasitti fudhatamuu qaba akkasitti naagalti waan akkasiisan namni maaliif ummata tokko jibba jechuun danda'amtu ammaas namni jibbansarra dhaabbatee jibbansa oofu
waa takka illee uummanni tokko akka walii galu godhuu hin danda'u. Tanaafi reefu ilmaahu abaarsaa fi jibbansaa fi wanni inni haasa'u akkamitti ummata keenya kana laalanii odoo tufufanii tanaaf inni fedhasiin jee nama keenya ka confused ta'e akka yoo kan ibbaran taate akka ibbaran godhan garte tuffii durnuu qaban ammaan tana in 2014 akka haareetti tana yogguu kaasan nama keenyaan isin nama gad durii sunuutu isin bulcha isin nu jalatti bultan namummaan qabdan waa takka illee hin qabdan jedhanii tufuma sanii namni tokko nama hedduu taati namni tokko yaada kanaa kana yoo fide yaadni kanaa kun nama keenya dammaqsuu qaba namni keenya tanarraa nutummaan yoo jabaanne qofa tan keessaa bahuu danda'amtu. Beeyta nafxanyaa qofaa miti kan tuffatu nama hedduu kan tuffatu Tigree yoggaa diidam dura mootummaa qabattee biyya san ooftuutu har'aan tana ummata keenya miidhaa akkamirraan gahuu jiran gartee odoo ummanni keenya jabaate namni nama kabajaa nama sodaataa nama miidhan gartee tuncuuftunuuhu gabaabdutti gaadubbillee sitti dheereyse dadhabinsa ummata keenyaati tana tafiddu akka ummanni keenya tana keessaa bahu abdiin qaban gama kiyyaan daawtii shakkuma takka illee hin qabuuhu ummanni tokko yoo if bare akka namatti akka individuaalatti akka ummatatti yoo if bare mataa ol qabatee boonee aan abadan namaa gadi hin jiru kar tokkolleen karaa matattis karaa beekinsattis karaa qabeenyattis karaa heegerettis tokkollee gadi hin jiru jee namni keenya akka individuaalatti akka ummatatti yoo fudhate bilisummaan isaa namummaan isaa dirree baatiin mul'atti yogguu namni keenya akkasitti murachuu arkan kanumaar'aan tana nama abaaree waan fedhe jee nama lallabu kanaatu garagalee ummanni kun they are serious akkas taanaan jaanii warri nagaya barbaadu akka isaanii kana taatina fakkaatti. Baay'ee gaariidha Profeesar Mahammad. Itoophiyaan amma jirtuu fi minilikooti ittiin haadhatan kun seenaan ishee inni dhugaa isa kan jedhudha gaaffiin kootti inni itti aanu. Seenaa keessatti Itoophiyaan akkamitti beekamti? Daangaan Itoophiyaa eessa? Itoophiyaan kan eenyuti? Biyyattii sanaaf keessummaan eenyu kan jedhudha gaaffiin koo Profeesar Mahammad. Tun gaafii hedduu gaafiiti biyya san keessatti tarraa boodaatiin si eegala biyya san keessatti keessummaan eenyu keessummaan tokkolleen hin jiru namni biyya san keessa jiru namni biyya san keessa yoggaa dheeraa biyya san keessa jiru warra biyyaate akkasitti fudhatamuu qabaa beektaa keessummaan hin jiru namni kamitti wajji jiraachuu danda'a. Sisteema namuu dhufaahu banafiit godhuu danda'u sanirratti wal tahanii san tolfatanii wajji jiraachuu danda'an tanaafiin keessummaan eenyuta jettu saniin kaniin eegaleef isaan keessummaa tokkoon isaanii yoo keessummaa nuun jee nuti garagallee keessummaa tokkolleen keessummaan hin jiru akkuma reefu siin jeetti ummanni Oromoo kuush keessaa maddaa ummanni kuush biitii isaanii biyya Itoophiyaa tana achi keessaa gamaa gamana facaan recording historical record ka language ka archaeology clearly kan garsiisu xiqqaattu yoggaa 5,000 yoo even 17 at least linguistic history ummanni kuush biyya san keessa jiraachuu ummata kuush keessa ummanni bal'aan ummata Oromooti tokkolleen keessummaan hin jiru jechuuf gaafii ta'e kan si deebisuuf gaa Itoophiyaan seenaan isii akkamiin laalama ummanni Habashaa seenaa yoggaa 3 qabna jaaniiti haasawan akkana jaanii kataban sunilleen really akka dhugatti dhugaa miti
mootummaan Habashaa yoo Aksum irraa eegalle yoggaa lama jechuu saniihu kontinuitiin hin jirtu garte tan addaan baasanii laaluun namarra jirtu Itoophiyaa ammaa tanaa fi mootummaan Habashaa bar dur Habasha jechuu turte dur Abisiiniyaa biyya alatti Abisiiniyaa jaanii yaamanii beektaa isaan Habasha ifiin jechuu turan. Takkee mootiin isaanii kattaabin isaanii waan Itoophiyaa jettu tana dubbatti malee ta dhugatti biitti sun Itoophiyaa jee karaa duraati identify kagode define kagode Constitution Haile Selassie 1931 tti baas biitti tun Itoophiyaa ummanni biyya tana keessa jiru Itoophiyaan jaanii kan duraan define godhan jechu laal gaafa Xaaliyaan Itoophiyaa invade godhe 1935 gaafa Haile Sellassiin League of Nations dhaqe Abisiiniyaa nugusa Abisiiniyaa jaanii dhiyeessanii beektaa yeroo san keessatti addunyaan kan biyya beekaniin akka Abisiiniyaatti gide fudhate booda akka Itoophiyaatti baruuf jechuu kiyya gabaabdutti gaa ta duraati daangaan ati nagaafatte waan gaarii Itoophiyaan amma jirtu tanaa fi mootummaan Habashaa ta duratti sun hedduu adda adda mootummaan Habashaa ta duratti ta jirtu Northern Itoophiyaa keessa karaa gubbaa tana keessa ta turte biyya Itoophiyaa jaaniin tanarratti it is 1/3 harka sadii keessaa takka jechuu biitti Itoophiyaa jedhamtuun babal'attee guddattee akkama jirtu sanatti akka gootu kagodhe Minilik akkumaan siin jeetti biyya hedduu mootummaa Oromoota adda addaa cabsee ta uummata biraatis cabsee biyya babal'isee wanta godhee achi daangaa biyyaa mootummaa Ingilizii wajji farramee mootummaa Xaaliyaanii wajji farramee karaa biraatiin mootummaa Faransaayiti wajji farramee mootummaa adda addaatiin wajji farramee daangaa isii addaan baase jechuu tanaaf gaa Itoophiyaan tun tamita jettu Itoophiyaan amma nuti beeknu tun 1880 sirraa eegaltee dhaabbatte achi booda 1880 sirraa eegaltee hanqammatti yoggaa 100 meeqa taate 140 garuma akkasii ta'a. Garuma akkasiitti ta'a jechuudha. Itoophiyaan ammaan tana jirtu rekoordiin jiru cuftunuuhu tokko beeka'aati. Kun irra guddaan wallaalcharraa propaganda beektaa mootummaan jirtu cuftunuuhu propaganda ooffatti. Mana quraanattis ergizee hedduu propaganda barsiisan yoggaa 3 maarree jedhanii tana malee mootummaa Itoophiyaan har'aan tana jirtu daangaan isii har'aan tana jiru Minilikii dhaabee san duran turre mootummaan Habashaa ta karaa Noordii turte sun 1/3 of har'aan tana waan Itoophiyaarraa harka sadii keessaa harka tokko jechuu kiyya lafa xiqqoo turte jechuu gabaabdutti. Isaan kun maqaatiin amma yoo dhoofneef Tigraay, Gondarii fi Gojaam jechuudha. Akkas jechuu kiyya. Akkas jechuu kiyya. Gaaffiin kun itti aanu Profeesar Mahammad Oromoon nigaatii akkuma isin dubbattanii Abisiiniyaan gara Noorzii kan jirtu harka sadi keessaa harka tokko kan taatudha. Oromoon ergasiitii lola babal'ifannaa Minilik adeemsiseen Itoophiyaatti humnaan dabalame. Oromoon Itoophiyaa waliin biyya tokko ta'uuf waltahiinsa uume qaba.
sun maal ma je'eetiin deebisa namni humnaan nama caccabse biyyi Itoophiyaa walta'insaan hin uumamne beektaa humnaan jaaramte rakkoon ammaan tana jirtu sanii wajji walitti hidhaabar Itoophiyaa keessatti humnumaan nama bulchuu malee ummanni tokko haala kamiin nagayaan sisteema nama cufaa tolu sisteema keessatti hayni nama cufaatu eegalamee walqixxummaa nama cufaatu dhugaa taatee afaan namaa aadaan namaa cuftinuu kabajamtee gabaabdutti Oromoo fi Habashni wal mari'atee biyyan jaar ummanni Oromoo ni cabe laan reefu hedduu heddumeessuu hin barbaannee fi hin gabaabsu malee mootummaan biyyamma walloo jaaniin tana keessatti mootummaan jahaatu ture ta Oromoo maqallee dha'uun hin barbaachisu Gibee rijiin keessatti mootummaa shaniitu ture ta Oromoo Wallagga keessatti mootummaa lamaatu ture tun mootummaa turte Independent Oromo Republic hedduutu ture mootummaan Oromoo tun cuftunuu diigamteeti badii mootummaa badii humna Oromoo irratti Itoophiyaan tun jaaramte jechuu tu waan dirree jiraati humniti Oromoo baddeeti mootummaan Oromoo baddeeti sangubba irratti Itoophiyaan jaaramte jechuu Oromoo fi Habashaatu waltahee Itoophiyaa ummanni tokko naballeessaa jee walin tahuu bar waaniin qabu gubba irratti haala waltaanuun ja'an malee ummanni keenya Mohameeti cabe jechuu Professor Muhammad akkuma isin jettanii bakka naannoo Gibee mootummaan shan naannoo Wallaggaa akkas naannoo Walloo mootummaan Oromoo bakka jiraachuun isaanii nutti himtaniitu mootummooliin Oromoon kun Oromoon bakka faca'ee jiru kun akkaataa itti wal qunnamu yookiin akkaataa itti wal argu communicationii mataa isaatii qabaa bara sana keessa moo akkasumatti faca'ee gargar fagaatee adda jiraata ture. Tun gaafii hedduu gaarii ilaal irra guddaan namaa tanan beeku beektaa ummanni keenya babal'isallee wal arkuu baatu waan abbaa muudaa jaaniitu ture dur ummanni Oromoo Hararirraa Wallaggarraa Walloorraa Shawarraa Booranarraa cuftunuu gamanarraa ka'aniiti biyya spiritual leader amantii Oromoo gubbatti mataa biyya isaa dhaquu turan jechuu maal jechuugaa xiqqaattullee ummanni keenya wal keessa yaa'anii dirree abbaa muudaa sanitti namni bakka takka dhufee wajji rabbi kadhatanii wahallee haasawanii addaan deeman jechuu wal quba qaban jechuu ummanni keenya addaan faca'een hafne definitely wal quba qabani maaliif Minilik seeraan akka ummanni Oromoo pilgrimage isaanii pilgrimage akkuma Islaamni Makkaa dhaquutti akkuma Kiristaanni Jerusalem Holy Land dhaqanitti ummanni keenyaas dhaquu ture beektaa biyya abbaa muudaan jiraatu biyya qaalluun jiraatu jechuu kiyya Minilik 1900 eega ummanni keenya cabe boodatti seera baaseeti akka ummanni kun hin deemne maaliif seera baasee seetan alaqaa taayyee maal ja'a seeta Minilikiitu dhaabe wanni inni kun dhaabeef namni hogguu dhufe nama kuma meeqaatu bakka takkatti wal gahaa ummanni kun wal marihataniiti nutti lafaa ka'anii rakkoo nutti kaasan je'eeti addaan facaase maaliif gadaa assembliin akka waliin geenye Minilik maaliif seeraan dhorke yogguu gadaa assembliin jiru Shawaa keessatti Harar keessatti gidee takka Arsii keessatti nama kuma dhibba meeqaatu yogguu takka walitti qabamaa beekta ilmi namaa kun yogguu heddummaatee walitti qabame rakkoo isaa haasawa
qaba. Uummanni tokko yogguu walitti qabamee rakkoo isaa haasawee furmaata barbaada. Furmaanni sun yoo ifirratti loluu taates harka tokkoon lafaa kaan akka uummanni keenya diigamee waa takkallee kan hin yaanne karaa politikaatiin walitti dhufanii gadaan walitti fiduu ture namni sun akka namni waliin geenye even sanbira dabranii akka diina amantii isaanillee akka hin kabanye godhan jechuu gabaabdutti haruma cufattuu namni keenya diigamee akka wal quban qabaan akka diinatti akka wallaalu akka ifjibbu akkaan dalba beekaatiin deddeebisee jeebeeta waan ummata keenya irra gahe waan ummata keenya irra gahe exaggerate godhuu barbaadee kan hin tahin dhugumatti ummanni keenya ifjibbee identity isaa jibbee namummaa isaa jibbee nama biraa akka ta'u iftufate laal ummata tokko yogguu miidhuu barbaadde guddaan mataa isaa qancarsita mataa isatti ka gabroomu goota ummata tokko mataan yoo gabroome bituu laaftu akka ifirraanfatu goota meeshaa kee goota saniif ta'u ummata keenya irra gahe jechuudha haala badaatu ummata keenya irra ture gabaabdutti. Ituma asirraatiin fagaatiin Profeesar Hassan Mahammad Hassan wanta isin nuuf himu waan barbaaduun qaba. Maalni pilgrimage sun bakka bakka biyya biyyaati biyya Oromoo hundaati abbaa mudaa bira dhaqu. Abbaa mudaa bira dhaqanii yaa'iin suni jiilli sun dhimma amantiidhaafiti abbaa mudaa bira dhaqamoo directives yookiinis immoo dhimma politikaa Oromoo irratti maree adeemsifatu qaba. Lachuutu walirratti beeta taduraati jiilli yogguu dhaqe jiila jechuun representative ganda irraa deemanii beeta adda irraa deeman. Interesti ummata sanichitti abbaa mudaan haay qaalluun yogguu dubbatu yogguu eebbisu maal ja'a seetan takka walin lolina diina keessan ifirraa oofaa diina keessan dura dhaabbadda nama diktaatara tahee isin miidhu jalaa dida gadaan bula abbaa bokkuu jala deema abbaa gadaa jala deema kana gorsa jechuun gabaabdutti pilgrimeejiin sun takka waan religiin laalaatii talamaddiiti waan politikaati minilik politikaa ta'uu isaa keessatti arkeeti alaqaat hayyeen akkana jaabar nama Habashaati kana katabe minilik tun waan diinaatii miti jarri kun wanni akkatti heddummaatanii walitti qabamaniif marii godhanii conspire godhanii booda lolanuu irratti oofuuf jaaniiti seeraanii akka namni Oromoochi dhayne godhee beeyta gabaabdutti gaagaafii si deebisuuf pilgrimeejiin sun ummanni Oromoo addaan faca'uus kontaaktii akka waliin qabu maaliif reprezentaatiiviin isaanii Wallaggarraa, Walloorraa, Shawarraa, Arsirraa, Hararraa, Booranarraa even warri Keeniyaa jirulleen achirraa dhufanii namni keenya wal arkuu ture jechuudha. Ummanni yogguu wal arke rakkoo isaanii haasawa dantaa isaanii haasawa mootiiviin isii guddaan politikaa fi waan amantii isaan irratti waan rarra'aati politikaa addaan baasumaa hin dandeessu wal keessa yaa'u ummanni keenya wal keessa yaa'uu ture jechuu akka gaariitti danda'amti jechuu baay'ee gaariidha Profeesar Mahammad bakki teessuma abbaa mudaa eessadha Oromiyaa keessaati bakka kamidha bakka tokkodha moo bakka isaa jijjiirrata moo bakka tokko bakka teessuma mataa isaatii kan mataa isaa danda'e bakka tokko qaba. Bakka lama sadii ture takka Arsii keessa turte bakka amma Baalee fi Arsii keessa turte takka Sidaamoo keessa turte
يا takka mormor baale keessa jechuu takka boranaa keessa turte bakka biyya sidaamoo jaaniin sadii moo afurii ture namni bakka adda addaa dhaqa jechuu tullaal maal sigarsiifti seeta namni wal keessa yaa'aa yaadaa wal harkaa wal keessa deemanii naggaduu wajji naggaduunis ni jirti tana beekuu nurra jira beekta. يا نمني والكيسة يا دول الجزيرة يا دول الجزيرة والرابطة ديمي قبتا لا تكتنين فكيسي خنو نمني كينيا كاراتي غا إسلام ما فلت بودا حرر راخئتي جمة دكي جمة تبرا حرر راخئتي wallo dhufe wallo keessa bara wallo raaqeeti jimma dhaqee barsiisa wallo raaqeeti harar dhufee barsiisa wallo raaqeeti dhufee arsii keessatti barsiisa baalee keessatti barsiisa even eega moohaman boodallee namni keenya wal keessa yaa'uu ture jechuu kiyya gabaabdutti. Baay'ee gaariidha Profeesar Mahammed. Mee gara dhumaa irratti gaaffii tokkoon qaba. Gaaffiin ani qabu Oromoon akka inni aadaa fi amantii isaa hin tajaajilamne akka inni qormaata seenaa isaa hin adeemsifanne akka seenaan isaa awwaalamee biyyoo uffatu akka inni afaan isaatiin hin dubbanne akka inni ittiin hin barreessine akka inni ittiin hin baranne maaltu danqaa itti uume walumaa gala jireenya Oromoo guutuu keessatti. maaltu uume mootummaa Minilik isaan booda mootummaa Haile Sillaaseeti bar seeraan awaajeeti Haile Sillaaseen in 1942 seera baasee afaan Amaaraa malee afaan tokkolleen katabamuu hin danda'u keessaa afaan Oromootiin obboleessi Hiyyooni waa takka sitti hime amma tanan amantu. namtichi wallaggaa gajii ture tokko maal jeeseetan fidala gi'iziin afaan gaallaa fidala gi'iziin katabuun fidalli kun akka irkus yaarak so'aal jeete afaanii baafatee nama fuula dura dubbatee beekta hanqas takka tuffiin turte jechuudha. Afaan keenyaan namni kan dubbanne gabaabdutti wanni isaan barbaadan identity isaanii akka baddu. Tun identity namaa balleessuun kalchara namaa balleessuun afaan Ingilizitti afaan Faransaayiti illee itinisize jetti. Itinisize jechuun aadaa namaa balleessuun bar kiraayimii wasana hin qabne afaan namaa balleessuun aadaa namaa balleessuun seenaa namaa balleessuun ummanni keenya seenaa isaanii kan barre aadaa isaanii kan barre ummanni kana cufaa hin qabne afaan isaanii kan qabne aadaa isaan qabne akkuma reefu deddeebisee jedhee if wallaala if tuffata kana wanni godhaniif identitiin Oromoo nationalism sabboonummaan Oromoo abadan akka kaane jechuudha. Akkuma ifirraanfatanii dagatanii takkatan wallaalan beeyta ummanni waggaa 500 bitamalleen identity namaan baddu laal fakkiin sii kana dubbillee yoon dheeressite niin dhaaba laal Irish English ummanni English biyya Irish cabsaniiti kolonii godhanii amata 100 meeqa bituu turan. ummanni Irish afaan isaaniitillee irraanfatanii afaan Ingiliziitiin dubbatanii beekta. Scotlandis akkasuma ammoo Welshis akkasuma identitiin isaanii it is very strong. Ar'aantana sabboonummaan Irish sabboonummaan Scotland ka Welsh ummata Scottishin at English yoo jetteen bar boksiin sitti fiigaa. Serious bar waan biyyasan yoggaa 8 ture keessaan beekame nama tokko dominate gootee identitiin isaa balleesse jechuun numan taane hin dandahamtu keessaahu eega namni barnoota harkatee dammaqe boodatti dur ummata cufa keessa ummanni Oromoo haruma jiruun akka badu
heddumina ummata keenyaati gartee tanaasasid ummanni kun hedduu yoo dammaqan yoo if qopheessan nu liqimsan tajettu sodaasan irraa kaateeti haruma cufaanuu waa takkalleen akkan godhamne waan ati jette tana cufaahu katabuu dubbachuu gaafaan an xiqqaa beeyta raadiyoonaan dubbachuun raadiyoonni afaan oromoo raadiyoona cabseechuu turanii beeyta sirrii dhugaadha. Tun maal si garsiifte jechuu namni waan isaan propagaandaa kijiba isaan haasawan kana fudhatee mata qabatee lakki afaan keenya raadiyoonaan tolu afaan keenya muuziqaan tolu afaan keenya gatiin qabu afaan biraa gatii qaba janii akka irraanfataman qabsoon ummata keenyaa wanni isiin fidde takka guddoon takka afaan keenya akka afaan namatti lafaa ka'ee har'a namnitti dubbatee biyya alattillee raadiyoonaan televezyiinaan biyya keessattis itti katabanii namni hanqa yuunivarsiitiitti baruu waan dhugumatti nama gammachiisaati waan nuti barbaannu cufan harkanne malee karaa afaanitti karaa aayidentitiin oromoo bakka baduu geessirraa deebitee har'aan tana namni keenya mataa ol qabatee warra confused ta'e malee mataa ol qabatee boonee jiraatu waan hedduu nama boonsaati karaa sanatti. Baay'ee gaariidha. Profeesar Mahammad raadiyoon afuura biyyaa gaaffii ishee asirratti raawwatti amma carraan isiniif kenna dhaloota haarawaa Oromoodhaaf akka ogeessa seenaatti dhaamsi isin dabarfachuu barbaaddan yoo jiraateef yeroon kan keessan. Dhaamsiniin an dabarsuu barbaadu tokkumaa beeyta namni keenya if baruu qaba namummaa qaba namaa gad hin jiru harma tokkotti illee namaa gad hin jiru namummaa isaatis kabarsiisu akkuma reef duraan jedhe abbaa seenaa keenyaas ka barreessu afaan keenyaas ka guddisu aadaa keenyaas ka guddisu yoo nuti waan keenya seriously fudhanne malee yoo nuti akka namatti yaannee boonnee identity teenyaan mataa ol qabannee bakka takkatti illee kan ifin tuffanne kar tokkollee namaa gad hin jiru. Kar tokkolleen karuma feetettu ummanni keenya nama tokkollee gad hin jiru. Tanaa jecha afaan isaa, aadaa isaa, namummaa isaa cufaahuu kabajee itti boonee boonuma qaba. Tanuma iyyanii walii dabarsan. Generation ammaan tana qubee generation definitely waan kanaan guddatan. Warra waan nuti keessa dabarre keessa jiru. Saniitu confused ta'a malee qubee generation abdiin godha akka namatti yaadanii sodaa waa takkallee kan hin qabaanne ifiin boonanii ifitti boonanii nama ifiitiin boonanii afaan isaaniitiin aadaa isaaniitiin muuziqaa isaanii dhagahanii itti gammadanii gabaabdutti maaliin jaaseeta namni waan qabutti gammada waan qabu kabaja. Yoo nuti waan qabne kabanyee if kabanye namni nu kabaja. Yoo nuti immoo if dagannee if tuffanne namni nu tuffata. Tuffii keessaa bahuu nurra jira. As individual, as a group tun tahuma qabdi namuu godhuma qaba. Biyya san keessatti ummanni keenya higireen ummata keenya gaarii ta'uun qaceeluun ummanni keenya ummata bal'aa ummata tuffatame kabajamuu qaba. Kabajaa ammoo namarraa kadhataniitii miti. If kabajeeti akka namni if kabaju ifiif goosifta jechuuf hiyya gabaabdutti abbaatu ofirra lola. Niin fixadhaa addunyaa tanarratti yoo humna qabaachuu baatte xiqqaa guddaas tuffata. Namni humna horuu qaba, beekumsa horuu qaba. Haruma jiraatu cufattuuhu if beeksisu qaba. Nuyi ka if beeksisuu bara. Diinni ifiis hin baru, namni biraatis hin baru. Haruma cufattuu karaa muuziqattis, karaa litireesharattis, karaa aadattis
akkuma har'aan tana sirbituun teenya karaa danda'aniin muuziqaa teenya barsiisuu jiranitti nuti harma dandeenye cufaan aadaa teenya barsiisuu qabna jechuudha. Generation ammaan tana jirtu haala gaarii keessa jiran tan nuti keessa dabarree miti hegeree ummata keenyaa qaceelchuu danda'an sungaa ifiin boonanii ummata isaaniitiin boonanii akkamitti ummanni keenya kabajamaa if kabajanii sanirratti bobba'uu isaan barbaachisa jechuu waan akkaan haasa'u hiree naa kenniteef obboleessa hedduu si galateeffadhaa. Dila kana laffaatanii namni keenya akka dammaqu karaa dandeessaniin rakkattanii raadiyoon tana qopheessitanii namni xiqqallee yoo dhagahe nam tokko dammaysuun waan hedduu gaariiti 3-4 dammaysuun daranuu nama boonsaa tanaa jecha waan gaarii godhuu jirta jabaadhuun siin jaa obboleessa kiyya duriif gaafa biyya turtees qabsoorra turtanii ammaan tanaas qabsoorra jirtaa. Jiraatanii qabsoo malee wanni nama baasaan jiru qabsoon karaa hedduu tanaa jecha qabsoota fuula duraan nu baaftu hegereen ummata keenyaa tan qajeeltu karaa qabsootiin qabsoon qawwee qofaanii miti qawween takka karaa qalamaatiinis karaa propagaandaatiinis karaa aadaatiinis generation haarayni tana karaa teekinooloojiinis tana fudhatanii hegeree ummata keenyaa qajeelchuu isaan barbaachisaan jira hanqanumaan qaba. Profeesar Mahammad Hassan keessummaa raadiyoo Afuura Biyyaa ta'uudhaan dhihaattanii gaaffii keenya hundaaf deebii quubsaa nu kennuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaan isiniin jedhaa fayyaa ta'a. Ati hedduu galatooma fudhatanii jedhaa galatooma. Hiyata debiru kama muzammil kana gari tulu hiya waqo gutu Abdullah ganamo hiya baru tumsa hiya namo keltu kanjara bagada ayuren you said agesa Baburen loe dages dargagon hate dageso shamaran ililbe dages chambata dubbadu walaita dubbadu hadiya dubbadu sidama dubbadu madagara kessa Harari dubbadu, Gurage dubbadu, Orkobba dubbadu, Somale dubbadu madagara kessa. Ilmanama jechuun maalikaan isaa yoonaa sun qabanne xiqqoonne keessa. Eessaan narraa rafaa, eessaan narraa ciisa. Harrallee ilmi isaa nurratti deechisa. Addunyaan beektu. Senana dubbatu Hitler Africa Nilik Venenza Kanesa nada chuni male Minilik na mami Farudan intole Indaganek Inirafanek Sina guyagale Harmamura anule La feta la kotule
Dhaloota nagayaa kabaja olloota seenaa boonsaa qabu itti taa'ummaata ija haluun beeku hamtuurraa fagaataa tuttuqaan baay'atte leenci yoom taphata jalaan koo jaliidha dubbateen dhaga'ee aannoleen owwaate sagaleen ol ka'ee utaanne sagalee mataa dhiiga yaa'ee oromoon falmachoo garayyuu ol ka'ee utaanne sagalee mataa dhiiga yaa'ee oromoon falmachoo garayyuu ol ka'ee. Iya dabarsa, iya namsa dabarsa, kebroon fitaa lilma, iddaan buqqaasa, sabni cunqurfame, ka'aa walii tumsa, ka'aa walii tumsa, ka'aa walii tumsa. Soo kannessa naata chuuni malee minilik namami faaruudhaan hin tolle hin daganne hin irraanfanne seenaa guyyaa galee harma muraa aanulee lafee jala qotuulee. Walleedhaa farfatte yaadannoo nu cabsa sidaatti qoratte obsine irra tarraan wallaalaaf fudhatte ibiddaan taphata hubatte yoongarte jalaan koo jaliidha dubbateen dhaga'ee aannoleen owwaate sagaleen ol ka'ee utaanne sagalee mataa dhiiga yaa'ee oromoon falmachoo garayyuu ol ka'ee utaanne sagalee mataa dhiiga yaa'ee oromoon falmachoo garayyuu ol ka'ee. Iya dabarsa, iya namsa dabarsa, kebroon fitaa lilma, iddaan buqqaasa, sabni cunqurfame, ka'aa walii tumsa. Iya dabarsa, iya namsa dabarsa, kebroon fitaa lilma, iddaan buqqaasa, sabni cunqurfame, ka'aa walii tumsa. Iya dabarsa, iya namsa dabarsa, kebroon fitaa lilma, iddaan buqqaasa, sabni cunqurfame, ka'aa walii tumsa. Iya dabarsa, iya namsa dabarsa, kebroon fitaa lilma, iddaan buqqaasa, sabni cunqurfame, ka'aa walii tumsa. Iya dabarsa, iya namsa dabarsa, kebroon fitaa lilma, iddaan buqqaasa. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenya yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadha. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa gaariitti.